Koottaa har'allee qabsoon dhaabnee qabsootti jirra. Qabsoon keenya immoo qabsoo karaa nagaadhaa teenyee mari'annaa. Nu miliyeenerii ta'uu dandeenya. Uummanni bo'aa jira. Uummanni gudeedamaa jira. Uummanni saamamaa jira. Uummanni qaama saalaa ciramaa jira. Isa kana dhiisaa koottaa qabsoo karaa nagaatti fufnaa. Qabsoon laga qofaatti hin taatu. Qabsoon iskiriptoodhaanis hin taati. Qabsoon qawweedhaanis biyyi bilisoomteen jirtu. Isaaniillee waan hin jedhoo jiraate qabeenyoo isaan harka jiraate fidaa. Biyyi qaamni hidhannee biyya kana keessa socho'aa turre afaan qawweedhaan biyya kana diigne fidaa ittiin suphinaa ittiin ijaarra. Maqaan kiyya Jaalmurtii Sabaan jedhama. Egeree biyya kana irratti uummata Oromoo nageenya isaa irratti qabeenya uummata Oromoo irratti bahee galuu irratti maal waan jennu waliin mari'achaa waliin haasaa akkam goonechaa ilaalaa turre. Egaa waan nuyi manaa baane waan hundaafuu Oromoof Oromiyaa fi kanaan ala namni dantaa dhuunfaa qabu hin jiru. Abbaan ta'e immoo waa barbaade sittan fe'aa oodhe namuu fudhatu hin jiru. Waan Oromoo gadi bu'anii yoo laalan qaama meeqaan ciccitee kan biyya keessa faca'u nagaa Oromootu jeeqama, qabeenya Oromoo jeeqama. Moor wandanuutu namatti dhaga'ama. Yeroo itti uummanni Oromoo gudeedamutu jira, yeroo inni itti saamamutu jira. Namuu maallaqaan of jijjiiraa jiraachaa ture. Kana namuu mataa qabuu fi aantummaa Oromoof Oromiyaaf bahee dhutu beeka. Darbee inni kunillee hin hafadhee yaada. Osoo hin jaalatiin immoo hafaa nageenya Oromiyaadhaaf Oromoodhaaf bu'aa guddaa qabaa. Qaamni badii godhu qaamni kun eegga fuuldura galee ammallee hir'ataa Oromoof nagaa guutuu kennaadhee yaadan. Durayyuu wanti badee beeki waliin taa'anii haasa'uu dadhabuudha. Waliin mari'achuu dadhabuudha. Gaaf sanayyuu osoo wal dhaggeeffachuun jiraate namuu otoo wal mo'uun jiraate sadarkaa kanarrayyuu biyyi deegame piroojeektiin garaagaraa darbee haga manni barumsaa dhaabatee haga ibsaan citee haga bushaan maal ta'e sababii abbaa ta'een unuun dabalatee nutti dhaga'amaa jechuudha. Akka nama tokkotti nama mataa qabu amma naannoo nuyi irra turre qaxanaa irra turre waggaa 3 moo waggaa 4 wanti manni barumsaa isaa qabde. Hobstaala miti guyyaa tokko isteeshinii kan miillaan keessa hin geenye. Kun eenyu haadha kiyyaa fi abbaa kiyya uummata Oromoo nu keessatti dhalanne dararame. Waluma nyaachaa of nyaachaa turre. Gaaf sana utuu namni wal dhaga'u jiraate jalqabuma naannoo ji'a 2 ji'a 1 utuu hin siqiin namni wal dhaga'u jiraate haga kanan gaabbinu. Garuu akka waan gandaa dhufee qabeenya namaatti balleessaa ture qaamni biyya kanaaf nagaa buusee hin jiru. Haga kanaanii abbaan gadaa hayyooleen Oromoo jaarsoliin biyyaa mootummaan naannoo Oromiyaa fi inni guddaa hoogganni waraana bilisummaa Oromoo shiraa fi danqoolee keessaa irratti naqqa'ee haga yoonaayu saba kana boqochiisuunsaa warra dabalatee galatoomaa jechuun barbaadan akka godhu. Ani akka waraana tokkootti waan an jedhu inni guddaa addunyaa kanarraa gatiinsaa kan hin beekamne lubbuudha. Har'allee yoo taate mootummaa naannoo keenyaa waliin walitti amanuu fi waliin mari'achuun yoo jiraatte bakka ni buusna nuyi humnallee taana mootummaan qabeenya yoo ta'e kana bu'uuraalee misoomaa mana barumsaa bushaan ibsaa obstaala waa garaagaraa miti haga nageenya buusuu irratti illee ammallee lubbuu keenya hin qusannuu jechuun barbaada. Dhaamsaanii qabu bakka sagaliitti caccabuun keenya nu fayyadu gurmoofne tokkoomne yoo taane waan Oromoo fi Oromiyaatti yaaddoo ta'u waan biyyattii kanatti yaaddoo ta'u danuu qabna. Koottaa qabsoon laga qofaatti hin taatu. Qabsoon iskiriptoodhaanis hin taati. Qabsoon qawweedhaanis biyyi bilisoomteen jirtu addunyaa kanarraa akka Sri Lankaa faa yoo ta'uu barbaanne yoo ta'e malee ripheen lolaa bakka 4tti wal ciree xiyyaara 11 otoo lolu of balleesse sana yoo taate malee Oromoon bakka meeqatti akka godoo durii yookaan immoo akka mandara masarataa san durii ciccitu nuun taatu koottaa jechuun barbaadaa dabalataano. Kan hafe kun akka 3 hafe. Tokko waanumti hin galiifiin hafe jira. Akkasumatti dhaggeeffachuudhaaf wanticha. Inni biraa immoo waa hojjetatee nu keessa saayees haa ta'u cinaatti ba'ees akka tasaarraan baamee naqaamne
Istoora isaa garatti godhatu dhabee waa dhodhofkachuudhaaf kan hafe jira. Isaanillee waan hin jedhoo jiraate qabeenyoo isaanii harka jiraate fidaa biyyi qaamni hidhannee biyya kana keessa socho'aa turre afaan qawweedhaan biyya kana diigne fidaa ittiin suphinaa ittiin ijaarraa madoof keessaa qabna ittiin deeggarraa jechuun barbaada. Inni biraammoo ta'eetti yaade olaantummaa mataasaa. Anatu si bulchaa, ana jala yaa'ii, anatu waraana qabaa, anatu sirra kaampaanii garaa garaa qabaa, qabeenya qabaa, humna qabaa, ana diyaaspooraa qabaa, sittan duulchisa. Isa kana tabe. Isaan kana walumatti qabee qaama sadan kanaani koottaa har'allee qabsoo naamnee qabsootti jirraa. Qabsoon keenya immoo qabsoo karaa nagaadhaa teenyee mari'annaa. Qaama lamaanirraayyuu yookaan uummata kana qaamni lamaan miine kun hin kiisnaa. Uummata keenyaaf nagaa buufnaa. Nu miliyeenerii ta'uu dandeenya. Uummanni bo'aa jira. Uummanni gudeedamaa jira. Uummanni saamamaa jira. Uummanni qaama saalaa ciramaa jira. Isa kana dhiisaa koottaa qabsoo karaa nagaatti fufnaa jechuun barbaada.